Ashama akkam jirtu hordoftootaf kabajamtoota maatii Ruubeeteeki baga chaayinaalii kanatti deebitanii nagaan dhuftanii isiniin jedha. Maarree barnoota yeroo darbe keessatti barnoota haalaan baay'ee barbaachisaa ta'e kan nuti waliin barachaa turreedhaan jechuudha. Barnoonni keenya yeroo darbees akkamittiidhaan tampileen yuutuubii waliin hojjennaa kan jedhu kan nuti waliin baranne. Kunis gaaffii namoota baay'ee hedduu ta'eenanii jechuudha kan hin hojjedheenii jechuudha. Har'a immoo barnoota baay'ee haalaan ajaa'ibaa kan namoota silkiita achi fayyadamanii daataa bitatanii fayyadamaniif baay'ee barbaachisaa kan ta'e kan nuti waliin barannu ni ta'a. Maarree isa dursa garuu chaayinaalii kootiif haaraa kan taatan sabiskiraayib gochuudhaan kana jabeessitan chaayinaalii kootiif maatii taatanii kan jirtan immoo laayik gochuudhaan sheer gochuudhaan akkana jajjabeessitanii isin gaafadha. Maarree barnoota keenya har'aattis kan nuti waliin seennu ni ta'a jechuudha. Amma dhumaatti dirqama hordofuu qabdu. Kan amma dhumaatti hordoftan taanaan siitingii isaa xiqqoo waan cimu natti fakkaata. Cimus garuu waan cimu natti fakkaata. Kee seentanii akka amma dhumaatti hordoftanii isin gaafadha. Amma kallattiimaan gara barnootaatti ceenerraa jechuudha. Preview. Maarree hordoftoota koo nuti gaa walitti deebinee jirra jechuudha. Barnoota har'aa kan isinitti argisiisu keessatti akkamittiidhaan daataa fayyadamuu dandeenya. Isuma nuti baasii goonee ittiin paakeejii daataa meegaabaayitii bitannee ittiin fayyadamnutu qabxiitti nuuf jijjiirame qabxii sana kuufannee ittiin daataa tolaa bitachuu ni dandeenya jechuudha. Innis akkamitti akka inni ta'e kan isinitti argisiisu ni ta'a. Barnoota kana iddoo lamatti gargar qoodee isinitti argisiisa. Tokko akkamittiidhaan akka dhaxxanii irratti galmooftan, akkamittiidhaan maxxanii paakeejii tolaa sanatti akkaataa xiyyeeffatan kan waliin ilaallu ta'a. Kanaafis gara poonii keessanii ni deemtu jechuudha. Ani IDP jala waan qabuuf gara poonii koo ni deema. Foonichuun immoo namumti wallaalee wanta jirutti fakkaatu foonichuun immoo kun ishee manitti maaree kan aadaa jechuudha. Kanaafis poonii kana irratti akka tokko kiliik ni gootu. Sanaan booda kun bakkuma argaa jirtan kana irratti akka tokkoof kiliik ni gootu. Sanaan booda addanna takka nama yeroo paakeejii nama bitatutti istaarii 999 gootanii riqicha gootu jechuudha. Asitti dirqama waan tokko dogoggoruu hin qabdan. Istaarii 99 kanarratti dirqama qubee tokko dogoggoruu hin qabdanii jechuudha. Kanarratti kilik ni gootu. Erga isa barreessitanii xumurtaniiti kunoo bakka bilbilaa kanarratti kilik ni gootu. Sanaan boodanii galmaa'eera garuu mosnumatti argisiisuudhaaf jechuudha malee galmaa'eera. Siimii lamaffaadhaan hojjechuu barbaada isinitti argisuu barbaada waan ta'eef siimii lamaffaa qoratanii kilik ni godha. Sanaan booda niitorkiin kun dadhabaadha garuu isinitti argisiisaa jechuudha. Sanaan booda asiitii kuufama tajaajila kuufamaa kuufama miidiyaa hawaasaa kuufama guyyaan tajaajila hin daangeffamne jireenyi jira. Isin kana keessatti kan isin filattanii riqichaa jechuudha. Kunoo riqichatti kana fayyadamtu jechuudha. Naqa tokkoof riqicha irratti erga gootanii seendi gootu. Sanaan booda kun akkuma argaa jirtan kana kuufama guyyaa dhalootaa dheeraa lakkoofsa 7 irratti kan argamu Asham Teelee kan jiru isheen itti mare kana Asham Teelee lakkoofsa 7 irra kan jirudha. Lakkoofsa 7 gootanii seendi ni gootu. Sanaan booda Asham Teeleedhee galmaa'uudhaaf qabxii dabarsuuf qabxii jijjiiruuf sadarkaa maamilummaa fi qabxii jijjiiruuf haftee qabdan baruuf kan jedhudha. Isin kana keessaati kan isin filattanii galmaa'uu fi kan jedhudha. Isin galmaa'uuf kan jedhu kana ni filattu. Erga isa gootanii booda lakkoofsa 7 irratti erga tuqxanii seendi ni gootu jechuudha. Baay'isoo weenan goreetan jira lakkoofsa 7 utuu hin taane lakkoofsa tokko galmaa'uuf kan jedhu lakkoofsa tokko irratti naqa tokkoof kilik ni gootu. Galmaa'uuf kan jedhu irratti jechuudha. Erga lakkoofsa tokko gootanii seendi ni gootu. An galmaa'ee waan tan jiruuf dhiifama lakkoofsi kun kan dura galmaa'ee jirudha naan jetteerti. Isiniin immoo kan isheen isiniin jechuu dandeessu akkamitti kan isheen isiniin jechuu dandeessu yeroo isinitti galmooftanii jechuudha yeroo sanatti kabajoo maamila keenyaa haala gaarii ta'een galmooftanii ni jirtu isiniin jetteerti jechuudha. Anku amma galmaa'ee wanta jiruuf dhiifama lakkoofsi kun kan dura galmaa'eedha jetteerti. Amma
kutaa jalqabaa galmaa'uu xumurree jirra. Kan amma itti dabarru akkaataa itti paakeejii tolaa sanatti deebisnudha. Ammas maarree caqasaa gidduutti immoo warra haaraa taatan ammas sabiskiraayib godhaa, warri maatii koo taatanii jirtan laayik sheer godhaa na jajjabeessaa isiniin jedha. Amma kutaa lammaffaa koo kana amma qabadhee jiru kanarratti ni cinaa jechuudha. Amma kan nuti waliin ilaallu akkaataa itti paakeejii qabxii kuufanne kan akkamittiidhaan akka gara paakeejiitti deeffannee ittiin daataa tolaa fayyadamuu dandeenyu kan nuti waliin ilaallu ta'a jechuudha. Paakeejiin kunis akkamittiidhaan tola daataan hojjechuu danda'a namni jedhu jiraachuu danda'a. Innis akkaataan itti tola hojjechuu danda'u qabxii tokko sii kaasuu nan danda'a. Innis paakeejii birrii guuttatee paakeejii meegaabaatiitiin bitattee daataan fayyadamta. Yeroo itti fayyadamtu sanatti qabxii sii kuusuu qabaa jechuudha erga galmoofte. Kanaafis maarree bakki isin fayyadamtanii bakkuma tuqaa sadii kanarraa kilikni gootu. Sanaan booda inni silaa istaarii 999 ture. Inni kun immoo isarraa jijjiiramee istaar 994 istaar gootu jechuudha. Lakkoofsa kana hubachuu qabdu kan dogoggorre. Istaar 994 erga gootaniiti bakka bilbilaa kanarratti kilik ni gootu. San booda siimiin filattu irratti bilbiltu. Obsaan ni eeggattu jechuudha. Sanaan booda afaan jijjiiruuf sarara bada cibsiisuuf jedha. Isin kana hunda isaayyuu dhiistanii mallattoo ishee riqicha kanarratti naqa tokkoof riqicha erga barreessitanii seend ni gootu. Sanaan booda ashamteelee kan jedhu kun haala ajaa'ibaa ta'een nu dhufee jira. Silaachi 999 irratti maal irratti galmooftanii ashamteeleedha. Ammas kunis maaltu nu dhufee ashamteelee kan jedhu feera. Lakkoofsa 7 barreessinee sendi gochuu qofa. Lakkoofsa 7 barreessitanii sendi gootanii galmaa'uuf qabxii dabarsuuf gara paakeejii deebisuuf jedhee waan itti hedduutu nu dhufa. Isa keessaatti kan isin fayyadamuu qabdan tokkoffaa irratti gara paakeejiitti deebisuu, lammaffaa irratti gara tajaajila adda addaatti deebisuu. Gara tajaajila adda addaa kan jedhu kun gara sagalee yookaan gara SMS'ttis deebifachuu ni dandeessu qabxii kana. Amma kan isinitti argisiisu akkamittiidhaan gara paakeejii tolaatti deebisuudha jechuudha. Neetworkiin qodadhabee jira. Kanaafis lakkoofsa isin filachuu qabdan dirqama lakkoofsa 3 4 kiyyaati jechuudha. Amma ni kan waan ta'eef lakkoofsa 3 filadheen sendi godhaa jechuudha. Hordoftoota koo dhiifama isiniin jecha neetworkiin naannoo kootii baay'ee dadhabaa waan ta'eef akka itti isinitti argisiisu dhabee cinqameera akkaataa itti isinitti argisiisu dhabeera. Akkaataan hojii isaatis lakkoofsa 3 ammaarraa tuqxanii riqicha fayyadamuudhaan keessa seentanii dhibbeentaa qabxii 125 qabaannaan gara meegaabaatti dhibbaatti jirtu waan ta'eef qallaaliidhaas sabiskiraayib